Dhimma two step verification itti wal qabate namoonni baay'ee yeroon lakkoofsa bilbilaa itti guute diimaan itti bobeessaa kana jechuun nasimachuu didee lakkoofsa bilbilaa something went wrong try again waan jedhu naaf baasa haala kamiin sirreessuu danda'a ka jedhu akkuma isin asirratti argitan diimaa kana agarsiisuudhaan lakkoofsa bilbilaa fudhachuu didee two step verification onii ta'uu didee jechuudha. Kana jechuun YouTube irrattis two step verification onii ta'uu hin danda'u akkasuma namni sun osoo sa'aaf subscribe guute monetize ta'uu hin danda'u emailiin isaa sirrii miti jechuudha. Kanaafuu haala kamiin two step verification kana lakkoofsa bilbilaatiin alatti kadiimessa kana sirreessuu dandeenya ka jedhu walii ilaalla. Settingii bilbilaa keessa seenuudhaan daqiiqaa xiqqoo keessatti kan walii ilaallu ta'a obboleeyyan haaraa taatan subscribe like share gochuun na waliin tura isiniin jecha settingii keessa erga seennee booda gara gajjallaatti gadi bu'uun Google waan jedhu kana asirratti arganna. Google ka jedhu kana tuqachuudhaan gara fuula duraa adeemna jechuudha. Google kana irra tuqannee yeroo gara fuula duraa adeemnu haala kanaan nu baasa emailii keessaniif maqaa keessan jala manager Google account ka jedhu asirratti argattu. Manager Google account tuqannee gara fuula duraa yeroo deemnu mata dureelee adda addaa nu baasa. Mata duree kana keessa security ka jedhu arfaffaa irratti argattu. Security jala seennaa security irra tuqannee jechuudha. Security jala yeroo seennu inni jalqaba raajeffannoo kanaan taa'uu hin qabu tokkoffaa emailiin keessan duraan irra deddeebi'ee barsiiseen jira. Kanaafuu raajeffannoon kun blue tick ta'uu qaba. Haala kanaan haala isin amma argitan kanaan raajeffannoon sun gara blue tick kanatti sirraa'uu qaba. Kanaafuu security jala gadi bu'uudhaan warra two step verification keessan lakkoofsa bilbilaa fudhachuu didee two step verification ofii ta'ee jiru kana tuqachuun gara fuula ittaanu adeemnaa jechuudha. Two step verification kana tuqattanii yeroo gara fuula duraa deemtan haga isiniif banutti eeguudhaan two step verification yeroo tuqattanii deemtan password isin gaafachuun mala yoo password dhiise immoo maal isin gaafata ashaaraa kan akka patternii kana fa'aa isin gaafata. Kana jechuun use your passkey to confirm that is you really nuun jedha. Kana jechuun si ta'uu isaa nuu mirkaneessi ashaaraa kee yookaan immoo ka bilbila ittiin cufattu ashaaraa patternii yookaan immoo fuulaanis yoo cufattan sanatti galchuun jedha. Continue ka jedhu tuquudhaan ashaaraa bilbila keenyaa yookaan patternii waan akkasii itti guutuun irra dabarfannaa jechuudha fuula kanarratti erga two step verification tuqnee booda. Add phone number yoo goone amma lakkoofsa bilbilaa san nu diimessee jira. Two step verification turn on nuun jedhaa jira. Kana on gochuu hin dandeenyu osoo lakkoofsa bilbilaa ittiin galchiin jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa bilbilaa itti galchuu dirqama tahaa jechuudha haala kanaan. Garuu nuti karaa ittiin dabarfannuu qabna. Lakkoofsi bilbilaa isinitti diimessee dhiise taanaan maal gochuu qabna? Asirratti authenticator ka jedhu kun ni jira. Akkasuma add phone numberiin ni jira. Add phone numberiin asirratti amma duwwaadha akkuma isin argitan kaansilii qofa jalaa qaba. Lakkoofsa bilbilaa yoo asirratti itti guunne yookaan next tuqne lakkoofsa bilbilaa san itti guutuudhaan nu diimessa. Kanaafuu maal gochuu qabna? Karaa biraa fayyadamnaa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaatiin dide taanaan yeroo haa eeggatu garuu nuti two step verification onii gochuu qabna waan ta'eef kana ni dhiifna. Lakkoofsa bilbilaa bakka inni nu gaafate kana yeroodhaaf ni dhiifnaa jechuudha. Two step verification onii gochuuf asitti add authenticator app ka jedhu kun ni jira. Authenticator app ka jedhu kana isiirra tuqachuudhaan gara fuula duraa deemna. Sanaan dura garuu authenticator kanarra seenuun dura yoo feetan aappii tokko aappii dirqama buusuu qabdan takka jira. Aappii sana buufannaa jechuudha. Asirra seenuu keessanii dura yoo feetanis seenuu erga seentanii booda buufachuu dandeessu. Garuu tartiiba isaa authenticator kana fayyadamna waan ta'eef maal goona gara Play Store deemuudhaan aappii kana buufannaa jechuudha. Sarchii kanarra tuqna maqaan amma asirratti barreessu kana katabachuudhaan aappii kana gadi buufattu jechuudha. Aappiidhuma jalqaba irratti isiniif dhufu. Authenticator kana asirratti haala kanaan barreeffachuudhaan sarchii gootu kanuma jalqaba irratti isinii dhufe kana gadi buufattu jechuudha. Installin jalas jira. Jala sana install gochuun gadi buufattu. Aappiin kun aappii adda addaatiin ni jira. Isin kanuma jalqaba irratti isiniif dhufe yookaan immoo save out ka jedhu kana isa kana gadi buufattanis baay'ee bareeda. Aappii kana erga gadi buufannee kaane aappii kana asirratti dhiisuudhaan screenshotii nuti fidachuu qabnu tokko jira. Openii gochuu dandeenya. Garuu openii gochuun dura maal goona? Bakka two step verification sanatti deebi'uudhaan bakka nama isinitti agarsiise kana ka sadaffaarra jiru kana authenticator ka jedhu kana irra tuqachuudhaan maal goona? Set up authenticator ka jedhu kun ni jira. Isarra tuqachuudhaan set up goona. Screenshotii nuti fudhachuu qabnu jira jechuudha. Ida'uudhaan as nu jira. Isarra tuqachuudhaan maal goona? Bakka baarii kana yookaan immoo scan code kana nu fida kana screenshotii godhattu jechuudha. Next tuquun dura screenshotii godhattu. Screenshotii erga godhannee booda maal goona? Gara aappii san deemna. Koodii kana scan godhannaa jechuudha. Koodii nuuf kenna aappiin sun. Kana erga screenshot godhannee booda gara aappichaa deemuudhaan aappichi
language isin filachiisa language ingiliffa filachuudhaan gara fuula duraa deemuudhaan add account now ka jedhu ka ida'uun jiru kanarra tuqanna. Add account now ka jedhu kanarra tuqachuudhaan iskiriinii san ka iskiriin shoot goone sana iskaan goonaa jechuudha. While using app ka jedhu kana ka jalqabaa filanna. San yeroo filanne kallattiidhumaan gara kaameeraa nu geessa. Kaameeraa irraa ammallee upload ka jedhu kun as nuu jira. Intariif upload jira. Upload tuqanna nuti. Upload yeroo tuqanne ammallee akka gaalaarii read godhuuf allow nuun jedha. Ammallee allow jennaani. Allow yeroo tuqanne kallattiidhumaan eessa nu geessa? Gara gaalaarii keenyaa nu geessa jechuudha. Yoo beeksisa isinitti fide eegsituutu beeksisa irraa booda gara gaalaarii nu geessa. Kanaan booda asitti iskaanii goona jechuudha. Baarkoodii sana yeroo isinitti galchitan haala kanaan koodii isiniif baasaa jechuudha. Koodii kana amma maal goona? Kooppii godhanna. Koodiin kun sakandii haga ta'e qofaaf hojjeta. Yoo isinitti cufee deebitanii fudhattu jechuudha. Kanaafuu ammallee nama isinitti agarsiisuutti na cufuun isaanii mala koodii haaraa gochuun isaanii mala. Kanaafuu maal goona? Kooppii godhanna. Koodii dijitii 6 asitti nuu kenname kana kooppii godhachuudhaan garam deemna? Gara 2-step verificationii deemna jechuudha. 2-step verificationii keessatti seenuudhaan bakka kanatti next jira. Next tuqachuudhaan koodii san bakka kanatti itti galchine jala cancel verify jira. Verify tuqannaa jechuudha. Koodii amma arganne aappii sanarraa arganne. Amma authenticatoriin kun aappiin isaa oonii tahee emailii keenya wal agarsiifnee jirra. Asuma 2-step verification tarni oonii gochuu dandeenya. Garuu duubatti deebina. Bakka 2-step verification waannaa isaatti jechuudha. Achitti deebinaa jechuudha. Achitti deebi'uun gara gajjallaatti yeroo gadi buunu amma asitti dura raayitii Google Promote ka device keenyaa qofa ture amma raayitii nu godhee jira. Authenticatoriin kun amma maal goona? Turn on 2-step verification kana turn on ka jedhu kanarra tuquudhaan turn on yeroo gochuudhaan lakkoofsa bilbilaa nu gaafata. Duraan kaanselii qofa ture amma iskiipii nu dhufe irra utaali kan lakkoofsa kana ka jedhu nu dhufee jira. Iskiipii tuqanna. Continue anyway ka jedhu kun ni jira. Continue anyway ka jedhu kana tuquudhaan fuula lakkoofsa bilbilaa irra taruudhaan amma 2-step verification keenya oonii tahee jira jechuudha. Maal fayyadamne? Google Promote fi Authenticator kana fayyadamuudhaan 2-step verification duraan oonii jedhu amma oofii gochuu barbaaddan nuun jedha. Kana jechuun akkuma kanatti dhiifna oofii gochuu hin barbaannu oonii godhanneerra. Oonii ta'uu isaa bakka lama mirkaneeffanna. Tokko duubatti deebinee emailii keenya jala asirraa akka inni oonii ta'e ni mirkaneeffanna. Inni lammataa kan oonii ta'uudhaan lakkoofsa bilbilaatiin ala goone. Oonii ta'uu isaa mirkaneeffachuuf eessa deemna? YouTube Studio bilbilaa irra deemuudhaan YouTube Studio irraa YouTube Studio emailii haaraa banee isinitti agarsiisaara. Mallattoo doolaaraa tuqanna jala sana. Mallattoo doolaaraa tuquudhaan gara gajjallaatti yeroo gadi deemnu 2-step verification duraan turn on jedhu amma raayitii nuu tahee jechuudha. Maaliif oonii goonee jirra waan ta'eef. Asuma akkasitti lakkoofsa lama jalatti complete the basic ka jedhu jalatti 2-step verification keenya raayitii nuuf godhee arginaa jechuudha. Kana jechuun sa'aatii guuttannaa subscribe guuttannaa nama monetize ta'uu gara kaffaltiitti dabarfachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan emailiin keessan yeroo lakkoofsa bilbilaa itti galchitan isin jala diimesse isin rakkisaa jira taanaan aappii sana fayyadamuudhaan haala salphaa ta'een daqiiqaa xiqqoo keessatti sirreeffachuu dandeessuun isin jira. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Obboleeyyan haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.